Diqaalaa dhaayidaati Amaariffaan yaasofna. Biyyaa koo. Oko soolaa koo. Burtukaanሽ ሲያምር ኦንላይኒ ወይ ስክሪኒ ቴሌቪዥኒ ከና ወይ ስክሪኒ ስልኪ ከና Ani jedhina tap naaf godha sirriitti. Taapin isin qabaachis. Ababaa isin gaafachaa jiru isin malatuma taap godha. Yoguna so sin dabbara mojo lela zelajis sin dabbara. Oye biyyaa ko. Akkana so adaraa kee natti miteetta dheengadda nadi daajura maallaa wayyaa. Har'aa anifati har'aa guyyaa maal ture? Wasti dhaabadhume biyyaa kosti አለባበስሽን ልየው ቁሚ እስቲ ቁሚ ሱሪን ነው ለበስኩት ማሻአላ ጠጋቢያ ወደዛ ጠጋቢ ገና ወደዛ ጠጋሪ ወደኋላ ጠጋቢ አንቺ ወደኋላ ጠጋቢ ነኝ ልየው ሱሪን ነው ለበስኩት አቃለው ደስ ይለኛል አለባበስሽ ስለተመቸኝ እኮ ከዚሁ ጀምር ከዛ ወደ ታች ሱሪ ነው ቆንጆ ረጅም ነኝ ረጅም ወንድ ጋር ስደርስ ነው ያጭር ነኝ ለምን ከምን አላሉ በርባዳ ቃመን እስቴን አላልቱ አንሲብ ዱዌ ዶፍቴና ነላልቱ utuun dhufee amma jalqabatu gaafa jalqaban argitu maaltu sitti dhaga'ama akkam nagoota alaala marra fiiga dhufe like olu taalee sitti marame morma kee jala si dhungadhaa laayifii irra jirra sanaan booda bakka laayifii irra jirra balagee is da'oo nta keenaafiyyuu jechuudha har'a ati maal godha akkamitti na yaadame laayifii cuftee gaafa baatu jireenya makee keessatti gaafa anaan na yaadattu anaan akkamitti na yaadda akkamitti na ilaalta akkamitti na yaadda anaan like samoone kanarraa jalqabisa durii isaa dheengaddaa dhiisisaa waggaa darbee biraamu ni dhiisi amma irraa kaasiti no samoonuma kanarraa kaastee እንደውም akkan si jaalladhu sitti himaan jira akkamitti na yaadaa jirta ani gara fuulduraatti biyyaan kiyyaa haadha warraa kiyyaa haadha ijoollee kiyyaa isheen naaf taate natti tolaan yoo isheen naaf taate sola akka isheen siif taatu barbaadda gara fuulduraatti dhugaadha dhugaadha nan sobaaree biyya maaltu beekaa anaan na gammachiisuuf jettee anaan na tasgabbeessuuf jettee naan jechuus dandeessa. No. Si gammachiisuuf jedhee osoo hin taane namni hin karoorsa waaqayyo garuu raawwachiisa waan ta'eef ani karoora kiyya sitti hime kan raawwatu immoo waaqayyo tole namni yaada kan guutu gooftaadha tole
Waaqayyoon garuu karoora kee keessatti ammam iddoo itti laattee jirta jechuun Waaqayyoof ammam mana kee laphee kee jireenya kee bantee Waaqayyoon keessummeessaa jirtame amantii kee irratti wanta hordofaa jirtu irratti akkam cimaadhamoo laafaadhamoo amantii irratti amman TikTokii kanarra jirutti baay'ee cimaadha jechuun danda'u si galee maaliif ennaa yogguun ufuu inni kaan na eebbisaa inni kaan na abaaraa gaafa isaan na abaaran immoo anis nan abaaraa si galee fakkeenya silaanii kadhannaa irra ture nan galee mana gaafan galee mana kobanu arrabsuun mana kana ture nan laalee anis nan arrabsaa dura immoo waan takkas akkasii miidiyaa kanarra teessee amma tokko garaan kee qulqulluu ta'uu badaa Baltazaariin duutee sinaago kun argite tumani afaan gaarii haasa'u waan yenna sawwaa barreessan xalaqqe hin jedha si galee እና kanatu jira biyyaayyee na waaqayyoon baay'ee nan jaalladha baay'ee nan sodaadha garuu immoo miidiyaa kanarratti immoo waaqayyo jaallatu hundumaa gochaan jira yoo ta'e dhibbarraa parsentiin 10 iyyuu natti guddata si galee Kottumee araakaasiiti akkas godhe keessi kee lapheen kee yaadni kee hundumtuu yaada namaa wayi jechoota namaarraa of kaasiiti wanta namni jedhu keessa keetii baasiiti garaamii kan waaqayyoon jaallatu namni jechoota gadheessiin jedhellee kan deebii isaanitti deebisuuf jechaadha isaanitti dubbachuuf yaaliin godhin ati baqa akkamitti siibsu akkatti siibsuun beeku baqa hunduma isaa yoo jecha isaa yoo isaan si arrabsan illee arrabsuu dhiistee ati qajeelaa ta'ii jaalataa ta'ii garaamii ta'ii yaada gaarii wayidammoo yaada mi'aa tokko namaaf haasa'ii namaaf ibsii kanarraan kana fi waan isaan sin jedhan hundumaa ati yoo gaarii gootiin isaan asirratti dubbitan ati iddootti laatini ka anamma jaalala garaamummaa qajeelummaa bichaa barbaada si waliinis namoota kaan wajjiniin illee baqa akka karaan duraa akka barbaade haasa'ee akka barbaade nama arrabsee baqa bu'aa tokko hin qabu marraan arganne እና nama jaalalaanaaf ta'e nama hin arrabsiinii deebii namatti hin deebisiinii namoota si jaallatanii si kabajanii yaada gaarii siif qaban moor akka isaaniin jaallattu akka isaaniin kabaju namoota si arrabsan immoo akka arrabsitu akka deebii hin taane itti laattu ani barbaadu ani biyyaan kee hin barbaadu ani nama arrabsu beektamni akka na arrabsaniif ani osoo isaan arrabse waan baay'ee ture arrabni kun nu dura duuti kanaaf anaaf nama qajeelaa jaallata kanaaf taatu barbaada anaaf naa taata taanaan so I'm happy. Tolati viidiyoo ishee galii ilaalime maa inni viidiyoo ishee keessa maaltu jira Soolaan viidiyoo koo galtee ilaalteen beektu nan beeka sichaati isaatti maal goote ilaalina jedhu viidiyoo koo isa durii faa yoo ta'edha maybe sasheenena gilixlixlixlix jettee sirbitu tokko ምናምን argitani qullaa yaa sammaa inna bishaan daakuu deemtu isheen akkasitti inna fataa zanaa jechuu barbaaddu akkasidha biyyaan dur amma ndawum amma allabaabasii bareedaadha kan isheen uffachaa jirtu amma komintii keessan qannasaa nuti baqqaa teenyaa isaa jirraa kanaafi eessa jirti warri jettan maal sinin godha biyyaan jiraadhu namatti nimi himu
amantaan kee pheenxeedha. Ani benxee miti benxee osoo hin ta'in ani gooftaa Yesuus Kiristoosiin nan hordofa. Benxeen jechaadha wayii maqaadha. Benxee taanii kan garaa isaaniirraa kan waaqayyo jaallatu kan hin goone. I think nuti cubbamoodha nama dadhabaadha garuu benxeerraa gooftaa Yesuus Kiristoosiin hordofatu naaf jaalaanaan. Maal sin gootee arrabsitu ammaa maalidhaa? Maaf arrabsitu natti maal? Arrafamuun qaba baay'ee ani hin jibbu. Maaliif? Yoo siif jedhanii ani si waliin haasa'ee si jaalladhee si waliin jiraadhee waan feeyoo jedhanii godhaniyyuu natti dhagahamu natti mul'atu anaan. Kanaafiyyuu rakkoon qabu ati hin aariin. Ani eenyummaa koo sirrii anaan na gaafadhu ani sittiin hima. Ani eenyummaa koo sittiin hima. Anaan na gaafadhu waa'ee koo baruu yoo barbaadde. Waggaa meeqa si gaafadhaa biyya? Namoonni natti ergaa jiru baay'ee gaayis taap godha. Na beekta miti waan na beektuufiyyuu waan namni jedhu homaa sitti hin fakkaatu mitiire. Anaan immoo na aarsa kan namni lafaa ka'ee gaafa nama abaaru gaafa nama arrabsuu hin danda'u. Ilmi dhiiraa dhugaa beekaa jedhu dhugaa beekta taanaan maaliif aartareeti? Ilmi dhiiraa dhugaa beekaa jedhu erga dhugaa beekte maaliif aartaa? Inni iji kee irra mabsi diimataa? Iji koo irra diimataa yeroo hundumaa diimataa. Mee dhugaa jedhe? Dhugaa iji koo gaafan intini kanarra taa'u hin danda'u. Maafii kan irraan godhattu? Manansarii godhadhu. Andaandee haa. ጣጣ የለውም የኔ ውድ አንቺ ካልሽማ ይደረጋል። ጣጣ አለው ምን ጣጣ አለው ደግሞ ለመነጽር በቃ እኔ የምታዘዝልኝ ወንድሽ እንዴት እንደምወዱ ታውቃለህ? እንዴት የምታዘዝ እሺ የሚል አያደርግም ላች ሲል እንዴት ደስ ይላል። No! Sola, kana mitim. እና የትኛውን ነው የፈለግሽው መነጽር? ወርቅ ያምራል። ጅራ አረብ ከና አረብሱን በርባዱ namni sakkasi arrabsuun barbaadu ani sin arrabsu jira kuno kan ija jira kuno bakka kamisin no inni sirrii miti kan ija jiru ijaaf ajajaan kan bitamu kuno ija koo dhukkubsataa na gochuuf yaad miti jira kana biraa kanuma ija ta'e normaalii kan nan beekaa biyyaa nan beekaa. Bita taanaan ishee bakka kun immoo guddaa beekaa. xiqqoo ishee barbaaddeet ishee adii sana. Kunoo ishee bakka qaxii ምናምን ቁልጭ ishee jettu sana. ትልቅ ሆነ እንዴት ነው አያምርብኝም ወይስ? አሁን እዚህ ማታ ነው ልትዘንጥ ልትወጣ ስትል በተለይ ደግሞ እኔ እናንተ የተገናኝተን በቃ ከኔ ጋር ወጥታ ስትዝናና በቃ ያኔ ያምር ነበር። ያኔ እኔ ብዙ ስዘንጥ መነጽር ብዙ አልጠቀም ሰፉ ቤት እንደልሁኝ ካኔ እሺ ብያኮ አከም ጅሩፍ ጅሬኝ ሲታዬ በክ ለታዋቂው አነብረው እንደምቱ ጋር ረኪና ተኮን ቀቡ ሶሲን ፉዳዳሙና ፉዳታሪያ አከሞያ ሲፉዳቹና ወያን ናፍዳታ እናቲ ቶሎ ማረከው ቀበሬና ንፋ
Inshaallah. Tabaarakallah. Anna. Yoomitti na fudhatta? Inni ganaadha. Itti yaadamee. Yeroo dheeraadha. Aannan tarsiru. Aannan tarsiru. Nan jarjara. Dhuftee. Dhugaa. Baltazaar lammaffaa naan hin jedhina. Dhugaa Waaqayyoon isinitti mee. Nagaan qabdu ijoolleen yoo. Maanni waa'ee isaan irraanfatanii isaan achuma jiru ammayyuu. Bareedduu koo akkam jirtaa dhuftee. Waa'ee isaan irraanfatanii maa'inni. Isheen Dubaay hin jirtu biyya Arabaa hin jirtu intalli ishee. Durba moo dhiira kan akkasii waa'ee koo sitti haasa'uu barbaadu yeroo baay'ee. Bakka waa'ee nama. Ani kun agarramu. Waa'ee isaanii. Ani amma waa'ee isaanii gaafanne si jala. Isaan garuu kan isaan gaafatanii waan biraa jecha biraa. Biyyaa'ee kofaana simmitti jedheen algaa korra taa'een faana haasa'a malee. Waan turanii? Si hawwaattaan turanii isaan? Algaaf moo? Rakkoo qabu akkuma ati jette haasaan namoo warra kaanii. Ansaanii isii giiftii koo isa kaan dhageenye isa kaan akka dhageenyetti birra dabarra malee. Shaamiziin keemmoo baay'ee bareeda. Adaraa dachaa sin akka ilaalu faana. Nuffattaa? Shaamizii isa jalaa malee isa gubbaa mini isa jalaa. Shaamizii isa adii kan. Shaamizii shurraa. Tishertii? Okay. Tishertiin inni jalaa kun baay'ee bareeda. Isa jaalladheen jira arraan booda nuffatiin hidha dachaa sitiin akka gaafa dhufe anatu uffata. Rakkoon hin jiru nuffattaa. Garuu seelaan hin jiraannaa. Ishii kun jireenyaaf hin taatu. Kun jireenyaaf hin taatu warri jettani. Hundumaa akkasittu sinoo warra na biratti argitani. Kami an ta'u ishee. Rakkadheen kun harrakka. Sinti naa fuudhamoo anatu fuudhata malee. Sinti naa fuudhamoo anaaf. Anatu haadha manaasaa ta'ee mana isaa bulchaa fi isatu abbaa warraa koo, abbaa manaa koo, abbaa ijoollee koo ta'ee kan na bulchuu isadha. Sin maaltu sin dhiphise amma kana? Sii taatii siin taatu. Maal ta'a yoo hin ta'u ta'ellee hin ta'a yoo jettani waanuma gaarii yoo yaaddani maal ta'a? Maaluma ta'a? Qajeelummaan maaluma ta'a yoo nurraa mul'ate? Yeroo hundumaa ammeenya gidiraa yaadnee dandeenya. Maamushaa galabaan si caalu jiru tortorichi yokotti beezira. Soolaa nama narrabsiini kaa. Naman fakkaatu hoolaan kun. Namoonni tokko soolaa akka kee ta'uu gaafa hin dandeenye dubbatanii seerrisiisuu gaafa hin dandeenye jibbaa fi lola wayii arrabatti jijjiiruu beektaa yaada isaanii. Kanan beektuutti maaf itti aartayu. Gorsimeestii warra nama arrabsanii kana gorsimee biyya yoo afaan kee dhaga'u ta'esti gorsa daqiiqaa 1-2 hin caalle kenneef. Warroota nama arrabsaniif moo? Akka isaan nama ta'an akka isaan amantaa isaaniitti cimanii akka isaan arrabsoo dhiisan. Warri nama arrabsanii warra. Itti hiitaa itti himta malee macaafni qulqulluu maal jedha beektaa? Namni tokko karaa jallinarra jira yoo ta'e akka namummaa tokkootti akka waaqayyo jaallatutti inni gorsitaanii si'a tokko si'a lama si'a sadi gorsitaanii yoo inni dhaga'ee irraa hin deebi'u ta'e waa'ee nama kanaa hin dhiista waan godhu hundumaarratti tuffattee ta'uu dhiista jechuudha. Nama tokko al lama al sadiitti himta. Kanarraan kana fiduu kan dadhabdu yoo isaa galee isaa galaa isaan galu taanaan isaaf hin galu baqqaan. Gaafa isaa galee isaaf haa galu malee nama duukaa dadhabuun bu'aa tokko hin qabu waa'ee namaarratti.
bakka sammuu konaa zoorsisaa jiru ammaanaan. Atammaa maaliif yaada kee walitti qabiitii ana qofa yaada. Waa'ee Oromoo Oromoon maaltu galche Oromoo? Ana siin jedha. shaati waa'ee koo qofa yaadaa jirta? Yoomii kaaste? Kan kootu tureera. Har'a si taasaa jira malee. Akka si taasa'u kan na taasise immoo waanuma ta'uu qabuuf yeroo tokko beektaa waan ta'uu qabu osoo hin beekin osoo hin yaadiin dhufeetu akka ta'u wayidamuu akka gootu si taasisa wantoonni tokko. An dur naan sodaadha. Baasii namatti taasa'u amma kana iftoomina hin qabun ture. Callisuudhaan hin darban ture. Amma garuu miira koo baasii ibsuudhaaf yaada koo namaaf ibsuudhaaf waan keessi koo yaaduu waan barbaadu tokko argachuudhaaf dudduubatti hin deebi'u. Maaliif amma ani of ta'ee waan hin jiraadhuuf yeroo qabuttis fayyadamuu barbaada. Sigalee waan gaarii godhee malee ammeenyaan immoo miti. Jaalalaan malee immoo humnaan wayii dandeettiidhaan miti. Jaalalaan hundumaa akka uumamuu danda'u sa'aatii kanatti nan beeka. An dhiira tokko barbaadee jaalladhee jennaani akkaataa itti gara kootti fidee jaalalaan kabajaan amanamummaadhaan wajjin jiraachuu akka hin danda'u nin beeka. Soolaa nama waan hundumaa beeku immoo miti. Isuma hin beekne iyyuu osoo ta'e. Jaalala mee ilaali jibba yaadee ammeenya waan hin taane hojjedhee waan irraa argadhee hin qabu miidhaa malee. Deebisiituma si miidhaa. Garuu immoo jaalalaaf yoon jiraadhe guyyumtiyyuu yerumtiyyuu waggootumtiyyuu kun hangawaan amma dubartii waggaa 25dha. Amma yoo baay'ate ani yeroo ani qabu laayifii abbaa manaa koo wajjiniin wayi jaalallee koo wajjiniin ani kana ni dabarsuu danda'u. Biyyaansi kanaan booda waggaa 20 bichaadha. Sigalee waggaa 20 bichaadha. Waggaa kana keessatti yeroo bareedaa dabarsuu barbaada. Amanamummaaf jaalalaan jiraachuu barbaada sigalee. Dubartiin tokko waggaa 40, 35, 36, 37, 40 geessennaan wanti hundumtuu dhaabbateera gamshee miirri ishee wanti hundumtuu yeroo qabu kanatti immoo yeroo bareedaa yeroo jaalalaa dabarsuu barbaada. So yeroo sanaaf immoo jaalalleen ati amma faana dabarsuu barbaaddu suni bakka ati jette sanatti bakka ati yaadde sanatti sa'aatii kanatti argamuu yoo hin dandeenye maal gochuu yaadda? Ani amma naa danda'ametti nan isa gargaara. Jechuun yaadaanis haa ta'uu haalota garaagaraanis haa ta'uu ani finni naannoo tokkorraa mana tokkorra wal jaallannee haadha manaaf abbaa manaa taanee waliin jiraachuudhaaf iyyuu ani kaadhima koo kana nan gargaarani amma dandeettii kootti narraa fagoo jira taanaan akka gara koo dhufu ani immoo gara isaa dhaquu nan danda'a taanaan akkan gara isaa dhaqu gatii kaffaluu qabu jaalalaaf kaffalee wayi gara koo akka dhufu wayi gara isaa akka dhaqu taasisuu nan danda'a. Wayi dammoo ani finni walii gallee biyya jiraachuu jaallatu tokko yoona dursee deeme yoon isa dursee deeme tokkummaadhaan walii galuudhaan wanti hin danda'amne hin jiru baay'ee akka yaada kootti jechuudha. Kanaan durayyuu qophaa koo fiiguudhaan naa guutuu dide naa ta'uu dide jedhee amma of amansiiseen jira. Ani amma nama kan koo ta'e tokko irratti ammam yoon dadhabe ammam gatii yoon kaffale isaaf jiraadheeyyuu yoon darbe jaalalaaf homaan itti hin fakkaatu. Biyyaan dura nama akkasitti teessee haasoftu miti. Viidiyoo ishee galtanii ilaaltanitti baay'een keessa. Isaan mana rabsiinii namatti hin dubbatiinii nama akkasiin jedhiin jette maraattu turte ishiin jechuudha. Maraatti miidiyaa kanarra bakka ishee malee namni hin jiru.
Bakka wajjiniin turre sa'aatii sanasii nanaqe. Amma garuu dhiiste amma bakka dhibbaan dhibba. Innis hin jettani amma allabaabessi ishee minaaminidha. Allabaabessicha immoo nan jaalladhaani. Isinii galee maaliifi ani natti tola anan keessan hin beeku. Anjaartii keessanii oksiifadhaa. Oksiifadhaa maal jedhamaa jiru bifuun harkaa baduuf. Kan keessan haadha manaa keessan dhoskadhaa yoo barbaadan dhoskadhaa kan kuu akka barbaadetti dhoksiifadhaa kan haadha manaa keessanii dhoksiifadhaa. Garuu jechuudha hiriyoota koo baay'ee isaanii kan hin beeku amman argeetti Dubaayii biyyoota baay'ee jiraadheeraanii dubartoota qaama isaanii uffataan dhoksanii kan deeman baay'een isaanii baay'ee ammeenya isaanii wayidammoo waan biraa haasa'uun barbaadu waa'ee isaanii namni tokko uffataan hin madaalamu dhugaa dubbachuuf meeqa isaaniidhaa uffata keessaa of dhoksanii kan of hin beekne uffata keessaa of dhoksanii kan ofirra hin jirre kan qaama isaanii keessa hin jirre dhugaa meeqa isaanii argeera. Uffanni dhimma isaaniiti biyya isaanii. Irraa bareedaa yoo jettee uffatta malee uffanni uffatas ta'ee miti baay'isawwee akka barbaadetti uffadha. Ana mosoo of dhaxee shafaafanadhee dhufee haasaan ni haasa'u amma mee dhugaa waaqayyoo mee namoota baay'een argaa wangeela baatanii qamisii dhedheeraa uffatanii koomentii isaan namaa barreessan so stupid seriously. Akkasumas immoo iqaaba jaaba uffatanii koomentii isaan namaa barreessan yaada isaan namaaf laatan jecha afaan isaanii keessaa bahu sansi jibbisiisa. Angaruu ifa ta'ee deema, ifa ta'ee jiraadha, ifa ta'ee dubbadha. Wanta narraa dhokatu tokko hin jiru. Na argeef immoo na argata miti. Sigaalee kanaaf ani uffatatti namaan hin madaalu. Waa'ee uffataa jennaani oh my god. Namni tajaajilaadha. Kiristaana waa'ee warra beenxee ni beekta jedhee yaada. Soolaa tajaajilaadha. Achiin seennu amma achiin seennu. Yaada isaaniitu xinnoo waan ulfaatuuf malee ani ilaallatu waa'ee isaanii haasa'u kan iddootti iyyuu hin qaban. Kanaafiyyuu ati uffadhu laa akka barbaaddetti uffadhu nama hin tuqiin si galee nama kan inni cabsu kan safuu cabsu hin ta'iin. Amma uffata koo keessaa ishii durillee sirriidha. Baay'ee wayyaa gabaabaa nan uffadha. Amma garuu uffanni an uffadhu kan safuu cabsu maanni safuuni yeroo tokko keessaas ba'aa yeroo tokko maayinni. Komentii nama tokko mata qawusii maamalee nama miti dhugaa waaqayyo. Biyyeessus komentii yoo cufee tiktaakiin kuni akkasumatti teessanii yoo ilaaltanii wayyu. Biyyaa amma miidiyaa Baltazar haadha keessa naagu Baltazar naan hin jeinaani viidiyoo koo argitan immoo maal abbaa keessanii argitan Baltazar lammaffaa jedhu. Durba Oromoon fidiinii faana naasayinii na jettu taanaani ishi isaanadha maalidha Baltazar. Maqaa isaan akkasadha. Adda isaan irratti tumatanii tumaa godhanii. Adda keessan irratti tumadhaa jechaa jirti. Addi dureen biyya. An komentiin dubbisuun beektamiti komentiin ilaalu kuwan. Cufuu waanuu komenticha cufuu. Maal callisii ilaali maal baay'ee komentii asii damma kennaa barreessan namoota baay'eetu jira.
Ani sola namoonni tokko koomentii bareedaa naa barreessu akkaani amantii kootti cimu dubartii gaarii akka ta'u wanta akkasii akkanarraa hin eegamne namoota na gorsanii namoota na jaallatanii gaafa ni ilaalu namoota na arrabsan immoo arrabsuudhaaf jedhee nutis osoo ishee arrabsine akkuma kanaatti nu arrabsiti miniyoo naan jedhu miti kanan jedhu namoota na jaallatanii namoota na kabajanii ilaalee namoota na arrabsanii nan dhiisa. Dhugaa dubbachuuf maaliif wanta ani afaan kootii baasee dubbadhu isaaniin warroota ana kabajanii miidhaalaati akka kanaatti haasofti isheen akkanaan jedhaniin barbaadu. So saati sunitti nan aara ግን turee waan ani irraanfadhuuf afaan gadhee dubbadhee nama tokko gaddisiisurra moo dhiisuu naa wayya callisuu naa wayya. Akkasi kun beektuu faatikkoo beektuudhaan biyya. Isuma sirreessin jechaa jira dhugaa. Dhiiressaan iyyuu dhugaa siin jechaa jira. Ani amma tun akka kiigana danda'e warra na arrabsan kan yenna isaan ibidda naa laatan ani bishaan kenneefi. Sii galee yenna isaan dullaa naa laatan ani qarshii kenneefi. Sii galee yenna isaan na abaaran ani eebbisee natti tola gaafa. Kanakoo isaan iyyuu isaan ta'in amantaan keenya bitaanuu si qabalee mirgatti qabii mirga isheen jallisa malee ni mirgatti hin qabu. Maaliif ennaa sabitaa qabaltee mirgaan na ajjeesti waan ta'eef amman kan hundumaatti qabuttini ofirraa qola. Abbaan tokko warra Dubaayii keessa jirtanii tokko immoo paantiiftoota majaanaa ergee baay'isawwee ani maachiin uffadha hunduu rakkina isaan qabu wal fakkaataa biraandii malee biteen uffadhu. Allabaabasii isheetti himtanii dhugaa waaqa dubbachuuf. Allabaabasii biyyaatti muunii ulfaata. Hin kabbada waqa. Dhugaa. Istii uddee dhaabadhumee biyya istii surree keessi ilaalame achi siqi dhaabadhumee bulche. Dhugaa keedha. Waaqa eeno. Ani allabaabasish naaf qonyaalle geetaan. ለምን ላንቴ ብቻ ፎቶ ተነስቼ ላንቴ ብቻ ቪዲዮ ሰርቻ አልክልህም? አንቺ ሶዳቹ ቀብዴ ሞት ሞ እሺ ገባብዲቲ ሰነፈትዱ ሱሪቲ ዴራን ፈደላ ያንኮ ዴራ ነው እና ያምራላት አይደለም ምንድነው አንቺ ምደብቅ ከቦታው አለመነሳት ነው እንጂ ሌላ ነገር አይደለም። እንዴት እኔ ባልሽ ሲያዝሽ እኮ አንቺ ስታዝኝ እኮ እኔ አረጋለሁኝ አንቺ አሁን ቀደም ተነስና መንንጸር አርጋልሽኝ እሺ ብዬ ተነስ አንቺ እኔን ማሰሚ ከሆነ ለወደፊቱ እንዴት ነው አብረ መሄድ የምንችለው? ወላከ ወዶ ከነት ማሊ ዳቤት አመዶ ከነት አነብራ ነው ባየጭራ ሲወረስ ነው ባየጭራ አኒ ሲፍ ናና ጃጃማ ሲፍ ናና ቦማማ ዋነት ጀትስ ናንጎዳ ጋሩ የሮ ቶኮ ሰበበን ሲፈጀጀሙፍ በኬ አለኬ ሰቲ አከም ሲውበቺሳ ማንኒ ሶላኮ ሶና መከይና ኢላልቴን ኮን ቀቡ ረኪኒ ተኮንጅሩ እኔ እኮ እንደዚህ ዙሪያ ላልኩሽም ፊት ለፊትሽም ተነስተሽ ብታሳይኝ ስለምመቸኝ ነው። ከኋላ እኮ ያለው አላልኩሽም። ከኋላም ኖርማል ነው። ምንም አን ወንቲ ነክረቱን ጅሩ ዱበርቱማ ጢኖ ማለት ታዲያ ማልሶ ዳተሬ ቢያ ሶላ ለአማሬ በቃ አማቲ ጋፋማ አከተሳ garaatti siyaafee anarraa jechuu kooti gaafa garaatti siyaafee waa tokko si hawwisiisu naafidi kana godhi gaafa jettu siinfi amma anaan na amaare beekte akkasitti silaaluutu na amaare amma baqqanatti natti urgaa jiraam. Aydaarem. Nandar bitur. nama nawama nama dabalee galchuun qaba malee solannan tafaatoor. ishee bira warri jirtani kaatee dhaabattee ishee ilaaluu barbaaddu moo hin barbaaddan? Tokko barreessaa warri barbaaddan. Bakka akkasitti hin taashi. Yaa tokko barreessaa. Warri boqonnaa akkaatu rakkoon qabu naan jedhan hin dhanka.
Ay, maaliif kaastaa teessoo dhiisii Ayyee bakka tokko barreessaa jiru si biraa. Si biraas tokko. Ana biratti Aydal miti isa biratti. Ana biratti miti isa biratti barreessa. ካሜራውን ራቅ አድርጊና አንቺ ወደዛ ተጠጊና ከዛኔ ቁመትሽን አሳያቸው። ሴና እኮ ማል ጀት ያቲ ሴና እና ዱበት ኮትሜ ሴናማ ገልቹን ይንቀባ ኤሰ ገልችታ ለሸለ ኮ ሰለማ በረሲቴቲን ከይን ጀቹ ሸለሽ ነመሪያ ኮዳ በዲጀዲን ወሪ አነነ ጃለተኒሜ ወሪ ከይ ሲያላሉ ሶላን ሉክቲ ጌጭታ ናፈታቲ ተይናጁ ዱርፈያ አገሩ ሉክቲሽ ዱጋረብ Sabni asuma kautu lama namni lama barreessu baay'ee dhashi tokko tala zeeroon immoo ati ummataanis hin ajajamtu anaanis hin ajajamtu wanta taasifaa oolte hundisaayyuu sobadha sii gale lama inni lamaa kun hin kayin jechuudha barbaadeetu hin kayin. Sadi mo malu sadi kemana? Lama. Esti serit. Lama tu bahaya tanah berasa lama ini. Sobat jadi usah time macam. Akamit si ergu. Isa berada kan? Malala silala anjira. Ya yoshu. Lama isa berada kan guys. Amma lamaa miti kudhanuu abarreessan ka'iin allaalaanii dhaabadhu hojjaa keellaalaa kan. Hojjaan koo dheertuudhaani afaan si bira ga'e garuu nallaalaa ija kiyyaan laaluu barbaada. Isaa 6 nesh. Maal rakkoo qaba naataanaan keessa jira. Sagal. Sobdee tapha jijjiiraa jirti soolansiin taatu kuni. Isaanii nama takkuwa tanaan osoo hin ta'in isaanii nama waa'ee isaanii irraa dhimma qabu'an ani si gammachiisa. Hin gammadda. Indee maaliif ani jaartii kiyya yookaanis nama jaalladhu tokko dhaabattee innani allaba uffata ishee irraa ilaalee baay'eesti bareedeera jechuu maaltu na dhowwaa. Okay, siifan kaa akkamiin kun lafa ol ka'ee deebi'ee taa'uun natti ulfaata. Achi siqee biyyaa. Gara kamitti? Manichi dhiphaadhaayi. Manichi baay'ee dhiphaadhaayi. Okay, taa'i bakka. Mirri nama goota baay'ee. Akkuma kanatti taa'i. Hindii yaamra. Wayyoo jedhanni tokko. Maafurri kee sikee. ስታምር በቃ ቅጥነቷ ውበቷ እንዲህ ነች። 8 ቁጥር አካስ ሙዲሽ ከሲነን ቀበሙን ቀቡጆ ላ ቀበሙ ወርደደ ራማን ዱርሌ ቀሎን ቱረማ ወርደደ እንዴ ዋውን አንንጀተኒ ለጎዘ ተቆጥቆ ሰና አማ ስፖርት ይወጀዱ ሲገለ ሰከሞጀታ ይሰከና ገዲ ቀበሜ ሙዲ ከ ቀበ ያ ይሳገድ ቴሴ ካቲ ciiste immoo intini gaffaata luka keetiin asii ol na isa hojjettaa fundur reedhaa ofiisaa paa ibsiin gororra ishee cobsaa deemti karaa argita malee argattaa jetti soolan immoo. Xillaa qabadhu deemii gaafa nafaana deemtu. Ndee asiin enna isheen achi siqtee as galagaluu barbaaddi miti xilaa ko borgon inni itti dugda duuba keetiin sabooddee
Ji'ani de. Innas yaaddeetta gaafa ati deemtu amma qixxanatii kee kanaan inni suni steeppii ariifii irra jirta baay'isoo yaam. Injira sunis injira. Even dammoo amma ispoortii gaafatti dabaltu inni ati deemtu bandar 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 bandar. Yes. Ati kan jaallattu nama Where is Baltazar? yeroo miidhagus yeroo miidhagnes Maal abbaa kee durba Oromoo irraa maal qaba Baltazar? durbi Oromoo by the way. Emmee warri na jaallattanii torba barreessaa emmee warra jala jirtan hundi keessaa. Haasaan ani amma shifaana ta'aa. Lubbuu kottu Warri sitti tolee. tola nama biraan galcha. Haa galtu mucaarii yaa tokko jirti. Musti gashtii. Torba. Anaaf Hiriyaa keessan. Torba ቤቷን ካልከፈተች እኮ መግባት አትችልም። ለምን? እንዴት እኔና አንቺ ቤታችን ከፍተን አይደል እንዴ ተገናኘን? እሺ በቃ ሰው ይልክብኛል ግን ማን እንደሆነ አላውቅም። ህማ መነኬ በነዱቲ ኮት መነኬ በነዱ ብያት ኤርገዱ ፎሎ ድራ ቀብዱ ሚቲ ወሌና ሶፍና መነኬ በነዱቲ ኮቱ torba በሬሳ ወሪ warra na ergan galchuu sola. Tole kun ankeetima namaaf warra si ergani gashitee maal goota sabu ishi gashi. Ababaan ittiin ergiini mana kee banadhu kottu galii ababaan keessirraa dhufu. Ababaa soolaan naaf haa kennu kanaan booda ababaa baay'een jaalladha. Si galee ababaa na ergi. Tole. Roomiin kee immoo baay'ee bareeda baay'ee osoo an keessa jiraadhe immoo bakka ajaa'iba ture. Tu jiraatte asirraa raftamu achirraa rafta. Ani iddoo rafu ani beekaa sana natti nan gaafate. Kaakaas yaa godhu. Gastii kee banadhu mana kan kee banadhu kootu. Miinzee tokkoffaadha baay'ee isheen lafan deemutti na faana deemti. Ani ishee baruun qaba ka. Rakkoon qabu sin barsiisa isheen si beekti already. Faarfannaa hin dandeessaa? Naa faarfadhu faarfannaa si baay'ee jaalladhu. Faarfannaa baay'ee jaalladhu. Amaariffaanidha baay'ee moo Oromiffaan? Amaariffaanis rakkoon qabu Oromiffaan garuu. Maal rakkoon qabaare ani siif hin faarfadhu faarfannaa siif hin faarfadhaa rakkoon qabu. Afaan Oromoo moo Amaariffa sinii wayya jiru? Warri Amaariffaan warra Oromiffa jettan Oromiffaan lakkoofsa 1 fi 3 2 akkuma dura. Lubbuu maal jechaa jirtaa? Mazmuriinis siyaasa Oromiffa jechaa jiru anko. Oromiffa maal rakkoo qabaare? Sola kanaan boodaatillee akka faarfannaa dhaggeeffattu viidiyoo faarfannaa akka hojjettu barbaada. Sirba akka dhaggeeffattu hin barbaadu kanaan booda. Waan hin godhin naan jettee anillee hin godhu waan ta'eef. Shinaa faarfadhu mee amma sammariyaan. Tole rakkoon qabu. Oromiffaan baay'ee faarfannaa addisuu baay'ee jaalladha. Faarfannaa addisuu siin faarfadha. Jaallattaa? Jedhe kaa gaafate jettuun faarfannicha akkam beekuuf hin beekne adda baasa. Faarfannaa isaa keessaa baay'ee kan hin jaalladhu. Baay'atullee muddamni koo hiikamuu diduu simboon koo kan jedhu. Nan salphadhe. Garuu nama salphachiisu. Garuu nan sodaadhe. Guys. Eenyuun sodaattaa biyya? Siiniyyuu siin sodaadha.
1, 2, 3. Akkam faarfadhuuf moo? Deem soo qophaa'ii namaan hin jedhee moo? Namatti lakkaa'uu. Faarfannaa amma sirriitti hin jaalladha gin bakka amma nan sodaadhee maallaa wayyaa. Nan waraabu jedhee faa sodaachaa jira. Maalniti moo? Saa waraabanii kaa faarfannaa waraabuun. Ishii Amaariffaan hin faarfadha jalqaba. Nan sodaadhee solaa. Faarfachuu sodaattaa? No. Faarfachuun sodaadhu garuu dura miti gaafa nama fuuldura teessee faarfattu si harkaa badaa akkasii malee waan Abeerratti. Kiristoos hinaaf kennameera. Afura koo ta'ee seenera mana koo. Kun argitee ani amma eenyuun isa hin beeku malee nan dhangalaasatu hin beeke dhugaa. Na gammachiisa cal jedhee na faarfachiisa. dandeessa dhugaatii yoo bakka anaan nan ilaalin nan ilaalini. Okay, Amaariffaan si faarfadhaachumaan Oromiffaan illee si faarfadhaan akkuma qabu afuura keessa galuun qaba. Nama ilaalaa yoo hin faarfadhee. Yaa ija kee walirra buusiitii sagalee kee qaradhuutii kazaannee jammire. Okay. Nan laaliin kaa warri asina bira jirtan iyyuu jaqabadhaa baay'isawee. Ay na laali bakka ndoom na laali ndoom. Dudduuba taa'ee fi duubatti nafuu gowwaanaa jedhumi waan itti tolu. An darbeen deemaami boorabdiin qaba. Nama gaatamaa Yesuus tol qaba. Dudduuba taa'ee fi duubatti nafuu gowwaanaa jedhumi waan itti. Nama gaatamaa Yesuus tol qaba. Gooftaa tol qaba. Galatoomii ani siin faarfadha bakka Amaariffaan. Okay. Kante garaa nurre. Tiktaakiin koo maalitti fidaa jira? Laaggaxaatti maande. Wal fakkeessi. Yoona negara መጣብኝ ማገጣጠም wal fakkeessi roobootii siseetidha wal fakkeessi. Akkasitti naa dhufaan jiru kaammoo. Qaxxitaa isa wal fakkaatu lama fidee miti. Isa tokko fuudhiitii dhaqadhu isa deemuu danda'u deemsisiitii dhaqadhu wal yoo waan sana waliin gaxxamsiistu ta'ee akkati naman taanetti si fudhataa jechuudha. Araa maqaa Yesuus isiniin annamadha. Okay. Kante garaa nurre ante naas kabbirre fere እንድንፈራ ነበረ ምኞቴ ያ ሁሉ ሀሳቤ ድንቅ እንድንሰራ ፍሬ እንደሌለ አይቶኛል ሰው አንዴ እንድትሰጠኝ ይቅር እንድትለኝ ፍትህ ወድቃለሁ እንዳትተወኝ እማጸናለሁ ከቶከ ኦሮሚፋን immoo
baay'atu taphni koo hiikamuu diduu simboon koo guyyaa gaafa guyyaatti hiikamuu Yesuus koo ansi dhiiseen deemu. Guyyaa gaafa guyyaatti hiikamuu Yesuus koo ansi dhiiseen deemu. Eessa nagaa si biraa jireenyi bara baraa sirkeera. Faarfannaa addisuu kana waa'een jaalladha. Asannasii waanji Oromiffaan kee baay'ee bareeda. Dammoo akkaataan itti ati ija kee walirra buustee mantini keessa galtee faarfattu namatti tola. Isti faarfannaa kana yoo dandeesse dheeraa isaa yookaan immoo gara biraa ka dheeraa dandeessuu isaa fidii nama qaanayyuu natti tolee jira dhugaa. Faarfannaa kana biraa moo? Maaliif siin banuu bilbila biraarra? Ani sagalee kee hin barbaade. Kan eenyu? Barreessaa guys faarfannaa eenyu akka faarfadhu natti na hima. Faarfannaa Salamoon jaallattaa? Saharaallee hin qabanne by the way. Kan Salamoon eeyyee nan jaalladha. Keessi by the way viidiyoo irra hojjedheera. Faarfannaa baay'een jaalladha. Gin Yaada isaa shirrii beektaa? Yaada isaa. Yaada isaan eenyudha? Yaada isaa? By the way faarfannaa yoo ta'e malee maqaa namootaa beekuu dhiisuu nan danda'a. Yaada isaa shirrii faarfataadha kaanji. Yaa sirriidhaan hin beekani. Faarfannaa eenyu akka faarfadhu? Faarfannaa Galaanaa Gaaromsa. Galaanaa Gaaromsa faarfannaa qaba. Lamma argitee miti seexanoo ta'a seexanootitti. By the way wanti hundumtuu iddoo qaba waa'ee waaqayyoo haasa'uufillee faarfannaa faarfachuufillee hundumtuu yeroo qaba hafuura qaba akkaataa qaba kanaaf nan sodaadhaan jedhe malee waan biraa miti. Osoo sirba ta'e. Sijjammer sirbi maayini sirba yoo ani amma faarfannaa yoo sammuutti hin qabadhu malee yeroon faarfannaa dhaggeeffadhu jechoota achi keessaa aanaan boqonnaa naaf laatu malee. Ati natti kananii faarfannaa jaallattu ati natti misiifiin faarfadhaa soolaa. Faarfannaa Baacaa beektaa? Hin deemu eessa naqaddoo koo gadhiisee naan eeggaddaa obsumaan gooftaa koo callisee. Shaadaayidaa maqaansaa seenaa jijjiiraa. Fangalaata jennaan weellasisee. Seenaa koo jechuun baay'ee faarfattuun Asteer. Eessatti baddee Asteer? Uumamni koo silaa addaa bara koo. Anana jireenya naaf taate isa jedhu beektaa yoodhaan. Anana maatii koo fudhate. Koo mul'ate Baacaadhaan kunis miti? I don't know. Faarfannaa eenyuun jaalladhaa tokkommoo faarfannaa Bafqaaduu isa maal jedhu tokko dhaaba geeta. Itti barreessamee kan Bafqaaduu kan namatti tolu tokko.
Yes. Faarsaa sanatti hima. Magarsaa? Faarfannaa Magarsaa anuu baay'een jaalladha baay'ee. Maaliif Faarfannaa ijoolleen Magarsaa naaf faarfadhu Sola. faarfannaa Magarsaan beekamu. Obsii itti badanii faarfattoonni durii garuu eessa jiru baay'ee bilisee jira malee faarfattoota durii ani beeku hin jiran isaatii kanatti. Yeetee duugin? I don't know. Faarfannaan durii baay'ee bareeda ture baay'ee. Faarfannaa Bafiqaaduu kam fa'aa beektaa? Anuu baay'een beeku. Namicha isa Amaara Furdaa sunidhaa? Bafiqaaduu. የለመንኩትን የጠየቅኩትን ጥያቄ ሁሉ isa jedhudha? Jedhimeen beektaa sayyuu rakkoon. Xinnoo amma tokko. የለመንኩት Amaariffa baay'ee hin beeku እኮ ነው። የለመንኩትን የጠየቅኩትን ጥያቄ ሁሉ ከምስጋና ጋር ቀርባለሁ አሜን ጌታ። ትቼዋለሁ።